كفوني كم جرتو كابجمتو تداوتو تقول ميداني تركي ودي سالي كينيا كان غويا راكبن نجرا وبيسيدي سن كان سنفانا تورن بونو وابيكوتي اسن سامما تمر سكنتا كيا تكن فانا تورتن كابجاني سنفيرا Mature Kenya wode sale guyyaa har'aatiin godina qellem wallaggaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun himame. Madda wallabdee saboota Amaaraa fi Tigraay kan turte magaalaan Walqaayitti to'annoo humnoota federaalaa jala galuun see himamee jira. Mature Kenya birootiin koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa qorannoo ajjechaa jaalbattee urgeessaa irratti ragaa funaanuu eegalee guyyaa 3 booda akka addaan kutuuf dirqamuu koomishinichi xalaayaa mootummaa naannoo Oromiyaaf barreesseen ibsee jira. Ergaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhu dabarsuun uummata kan fixaa ture obbo Fiqaaduu Tasammaa fi Wallagga Yoondee meenan du'a kan jedhan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad bilisoomtaniittuu injifannoo keessan tikfadhaa jechuun hawaasa magaalaa Naqamtee irratti baachan. Kunneen odeessaalee keenya guyyaa har'aatii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina qellem wallaggaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argateeras jedhameera. Waraanichi godina qellem wallaggaa aanaa Sayyoo bakka adda addaa bakka jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu maddeen waraanichaa himaniiru. Loltoonni mootummaa kunneen waraana bilisummaa Oromoo waboo sakatta'uuf osoo imalaa turanii haleellaan isaan irratti raawwatamuun himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Sayyoo bakka adda addaa bakka jedhamu jiru eeruu dursee argateetti fayyadamuun loltoota mootummaa sochii badiirra turan haleeluun akka isaan adabe maddeen keenya himaniiru. Gama biraatiin godina Booranaa aanaa Miyootti loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf fiigaa turan balaa konkolaataa isaan mudateen loltoonni hunduu dhumaniiru jedhame. Loltoonni mootummaa kunneen waraana bilisummaa Oromoo waboo sakatta'an jechuun osoo fiigaa jiranii balaa konkolaataa paatroolii tokko irratti isaan mudateen guutummaatti dhumuun himamee jira. Loltoonni mootummaa kunneen waraana bilisummaa Oromoo waboo sakatta'an jechuun osoo fiigaa jiranii balaa tasaa isaan mudateen kanneen konkolaataa paatroolii tokko irra turan guutummaatti akka dhuman maddeen keenya ibsaniiru. Madda wallabdee saboota Amaaraa fi Tigraay kan turte magaalaan Walqaayitti to'annoo humnoota federaalaa jala galuun himame. Fiinxaleeyyiin Amaaraa magaalaa Walqaayitii fi naannoo ishee dugda mootummaa federaalaa jala gugachuun qaabachuun isaanii yaadatama. Waraansa mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay jala dhokachuun maqaa saba biyya baraaruu jedhu baafachuun gareen Risti Mallaashii Amaaraa saba Tigree magaalaa Walqaayitii irraa buqqisuun uummata isaanii qubachiisanii turaniiru. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu mootummoota lamaan gidduutti mallattaa'e booda gareen fiinxaleessaa Amaaraa bu'aan araarichaa namiidha jechuun afaan qawween mootummaa federaalaa finciluu eegaluun isaanii yaadatama. Obsaa fi tasgabbii yeroo dheeraa booda gareen Tigraay TPLF haleellaa tasaa raawwateen lafa humnoota Amaaraan qabamanii turan hedduu deeffachuun isaas ni beekama. Kanumarraa ka'uun wal waraansi biraan naannichatti akka hin uumamneef mootummaan federaalaa bakkoota wal falmisiisoo ta'an to'achuun lammiileen Tigraay isaanirraa buqqa'an akka deebaniif nan hojjedhaa jedhee ture. Haaluma kanaanis magaalaan Walqaayitti to'annoo humnoota federaalaa jala seenuun caasaan mootummaa duraanii akka bakkatti deebi'us mirkanaa'ee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo ajjechaa jaalbattee urgeessaa irratti ragaa funaanuu eegalee guyyaa 3 booda akka addaan kutuuf dirqamuu koomishinichi ibsee jira. Koomishinichi ragaalee ajjeefamuu qondaala siyaasaa ABO jaalbattee urgeessaa irratti funaannachuu eegaluu isaa akka ibsetti ajjechaa sana keessa harki humnoota mootummaa jiraachuus mirkaneesseera. Jaalbattee urgeessaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Miqiitti ajjeefamuu mirkaneeffachuun eebila 10 bara 2024 ogeeyyii garasitti bobbaasuun ragaa fi odeeffannoo funaannachuu eegaluu koomishinichi ibsee jira. Jaalbatteen eebila 9 bara 2024 waaree booda naannoo sa'aatii 11 yeroo irbaata booda akka deebi'u beeksisuun furtuu kutaa ciisichaa isaa kutaa simannaa keessummootaatti kennee bahu koomishinichi hubadheeraa jedheera. Jaalbattee bahuu hordofanii qaamoleen nageenyaa meeshaa waraanaa hidhatanii uffata reenjerii jedhamuun beekamus uffatan kofiyyaa diimaa kanneen uffatan 4 ta'anii aangoota lamaa waliin
konkolaataa tokkoon dhufanii mooraa mana siree jaalbattee qabatanii turan sana keessatti bu'uun namoota ja'atanii siree akka qabatanis mirkaneeffadheera jedheera. Guyyaa sana haala guyyoota biroorraa adda ta'een naannoo sa'aatii 1:00 walakkaatti humnoonni nageenya magaalattii sochii baajaajii fi namoonni miilaan taasisan dhorkuu eegalan jechuun koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kun ibseera. Guyyuma gaafasii halkan walakkaa konkolaataa piikaappii tokko saffisaan deemte doree fi jaalbattee ganamatti argame sana ga'uun ibsaa otoo hin dhaamsin dhaabbachuu koomishinichi ragaa namoota irraa argateen ibsee jira. Ergasii namoonni uffata waraanaa uffatan 4 konkolaataa dhaabbate sana keessaa bu'uun nama tokko duuba konkolaataa irraa buusuun irra deddeebiin itti dhukaasuun gatanii deemanis jedheera. Guyyaa ittaanu ebela 10 reeffi jaalbattee harkisaa duubatti hidhamee mataa laphee fi garaa isaa irra rasaasaan rukutamee argames jedheera. Adeemsa qorannoo isaa keessatti nageenya raga baatota eeguuf rakkoo guddaa taasisus poolisiin raga baatota gareen qorannoo dubbisaniidhuun gareen koomishinichaa magaalattii keessa socho'uuf namootaa fi konkolaataa hin beekamneen hordoffiin irratti taasisaa fi sochii isaanii gufachiisaa turuu ibsuun poolisiin miseensota maatii jaalbattee kanneen qorannoo koomishinichaaf tumsa kennanis hidheeraa jedheera. Koomishinichi nageenya ogeeyyii qorannoo ragaalee fi namoota qorannoo sana irratti hirmaataniif mirkaneessuuf hojii ragaa walitti qabu ebela 12 magaalattii keessatti hojjetaa ture addaan kutuuf dirqamuu isaas xalaayaa barreesseen beeksiseera. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa xalaayaa isaa keessatti aangoonni naannichaa hojii isaaf tumsa barbaachisaa akka taasisanis gaafateera. Akkasuma maatii obbo Battee fi shakkamtoota biroo to'annoo poolisii jala jiran irratti dhiittaan mirga namummaa akka hin geenyeef hordoffii akka taasisu ibseera. Qorannoo itti fufee geggeeffamu irrattis koomishinichi yaada kan hin kennine hoggaa ta'u danqaaleen jiraatanis ajjechaa jaalbattee urgeessaa irratti argannoo jalqabaa isaa maxxansuu akka itti fufuu danda'u ibseera. Kanaan duras ajjechaa walfakkaataan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame dhokfachuuf yaalamaa turus qindoomina miidiyaalee Oromoo fi namoota quuqama sabaa qabaniin fashalaa'ee qaamoleen mootummaa ajjechaa jumlaa san akka raawwatan mirkanaa'eera. Qondaalonni mootummaa dhimmicha quba qaban tokko tokkos ajjechaan sun qondaalota mootummaa olaanaatiin akka raawwatame ibsaniiru. Kana malees mootummaan Itoophiyaa ajjechaa qondaalee siyaasaa ABO jaalbattee irratti raawwate dhokfachuuf yakkicha gara nama dhuunfaatti harkisuuf yaalaa ture. Ergaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhu dabarsuun uummata kan fixaa turan obbo Fiqaaduu Tasammaa fi Wallagga Yoondee minan du'a kan jedhan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad bilisoomtaniittuu injifannoo keessan tikfadhaa jechuun hawaasa magaalaa Naqamteetti baacaa oolan. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa hawaasa godinaalee Wallaggaa qamaan hiriira bahuun Abiyyi Ahimad simataniif dhaamsa dabarsaniiru. Aangaa'onni mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa kunneen sagantaa guyyaarraa magaalaa Naqamtee irratti argamuun dura humnoonni mootummaa poolisii federaalaa raayyaa ittisa biyyaa eegdonni riippublikaan gaardiin magaalaa Naqamtee dhuunfachuun sochii hawaasummaa ugguranii akka turan ni yaatama. Saba humnaan hiriira baasaniif ergaa kan dabarsan obbo Fiqaaduu Tasammaa uummata Wallaggaa gootummaan biyya ijaare asiin ga'eef nageenya misoomaa fi badhaadhina malee dararamni hin maluuf jedhaniiru. Obbo Fiqaaduun itti dabaluun uummanni Oromoo godinaalee Wallaggaa arfanii akkasumas bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi Najjoo har'as akkuma kaleessaa aantummaa fi quuqama sirna aarsaa qaamaa fi lubbuu itti wareegdanii argattan dambalii uummataa lafa sochooseen deeggarsa paartii keenyaa fi mootummaa paartiin keenya hoogganuuf qabdan waan nutti agarsiiftaniif galanni ani isiniif galchuu jechaan kan ibsamu miti jechuun dubbatan. Hoogganaan koree nageenyaa hawaasa Oromoo fixaa jiru kun waggoota 5 darbaniif uummata Wallagga arfan balleessuuf dhagaan isaanii darbatanii jiru. Humna ibsaa fi neetwoorkii kutuun dararaan qaamolee nageenyaa mootummaatiin hawaasicha irratti raawwatamu sagalee akka hin arganneef taasisaniiru. Kana malees humnoota federaalaa jibba sabichaa qaban gara godinaalee Oromiyaa lixaatti erguun loltoonni mootummaa haaloo sabicha irratti akka ba'aniif haala mijeessaniiru. Caasaaleen mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa hawaasa godinichaa dhibeewwan daddarbaan akka dhumuufis hospitaala dabalatee manneen yaalaa, manneen barnootaa fi dhaabbileen siiviilii hojii akka dhaabaniif taasisanii turaniiru. Gama biraatiin hawaasi idil addunyaa gargaarsa namoomaa akka hin taasifneef uummanni Oromiyaa lixaa akka dhumuuf haala mijeessaniiru. Obbo Fiqaaduu Tasammaa wallaansoo waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin hoggaa injifataman hawaasichatu waraana bilisummaa Oromoo yookaan kan isaan shanee jedhaniin oomishaa jira jechuun qurxummii balleessuuf galaana gogsuu sagantaa jedhu baasanii hojiirra oolchaniiru. Haaluma kanaan qaamoleen nageenyaa mootummaa ajjechaa jumlaa uummata irratti raawwachuun ola deemaa Oromoo akka baalaatti harcaasaa jiru. Qaamoleen nageenyaa
mootummaa kunneen koree nageenyaa jedhamuun waamaman ajaja obbo Fiqaaduu Tasammaatiin namoota nagaa harka duubatti hidhuun ajjeesaa jiru. Obbo Fiqaaduu Tasammaa hawaasa dhumuu qaba jechuun abaaran guyyaa har'aa yoo galateeffatan Wallagga yoo deemee nan du'a kan jedhe Abiyyi Ahmadis bilisoomtaniittuu gara misoomaatti deebi'uun injifannoo keessan tikfadhaa jechuun uummata irratti baacaniiru. Injifannoo uummata kan butan paartiin Bilxiginnaa ajjechaa fi dararaa namoota nagaa irratti raawwataa jiran akka injifannoo fi gaaffii Oromootti ilaaluun uummata magaalaa Naqamtee irratti baacaa oolaniiru. Uummanni Wallaggaa guutuu baruu kan qabu Oromoon bilisoomeera. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irratti qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe, share, like gochuun dagatinaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.